Haala wal'aansa fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi kaan irratti abukaatoo isaanii keessaa tokko. Kanaaf sanbattan lamaan yaala malee turan jechuudha. Himtoonni isaanii dhuunfaatti yaalaa turani. Erga danqaan akkasii mana mala sirreessaa kanaan kan uumamu ta'ee nuti tajaajila kennuu hin dandeenyu kana. Kaafaa'uun mootummaan gaaffii koo deebisu malee sochiin duula filannoo goonu ammatti hin jiru jechuu. Amma rakkoon qabutti filannaan qabnu gaafachaa dhumaa nama nuti seenu boordii filannoo isaa ta'u mootummaa isaa ta'u gaafachuutti fufna. Waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irrattis gabaasa qabna. Ororoon yoomii fi eessatti qabatama? Fardiif gaachannoo qorataa seenaarraa iyyaafanneera. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaa biroos qabna. An Zalaalam Taaddisaatiif Raafoolii Dhugaasaa qopheessee turtii gaarii. Dhimma wal'aansa fayyaa obbo Baqqalaa Garbaafaatti deebina. Jalqaba irratti yeroo dheeraaf dhimmi waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irra ture ammallee furmaata hin arganne. Ammallee loltootni Sudaan daangaa darbanii siqachaa jiraachuu akkasumas lammiilee fi qabeenya Itoophiyaa irraa miidhaa geessaa akka jiran ni dhaga'ama. Mootummootni biyyoota lamaanii waldhabdee kana karaa marii nagaan furuuf akka karoorfatan himanis hanga ammaatti wanti geeddarame hin jiru jedhu jiraattootnii fi aangawoonni naannichaa. Galaanaa Balaay odeessa dabalataa qaba. Humnoonni Sudaan daangaa irratti meeshaa waraanaa gurguddaa dhukaasaa jiraachuu jiraattonnii fi aangaan naannichaa BBC'tti himaniiru. Bulchaan godina Gondar Lixaa obbo Dassaalany Xaasaw guyyaa 3 dura loltootni Sudaan nama tokko ajjeesanii 2 kan madeessan ta'uu BBC'tti himaniiru. Dhiyeenya naannoo Odittaa Waldee jedhamutti loltoota Sudaaniin qonnaan bultoonni 2 rukutamanii tokko lubbuunsaa darbeera. 2 yookiin immoo 3 kan ta'an ammoo ugguramaniiru. Dubartii qonnarra turte daa'ima ishee wajjiniin fudhatanii deebi'aniiru. Ammas ammoo sochii loltuu dabaluu, da'oo qotachuu, daandii qulqulleessuu fi loltoota isaanii qindeessuun gara waraanaatti seenuudhaaf malee marii nagaaf qophaa'aa akka hin jirre agarsiisa. Darbee naannoo Qwaaraa Masgabiyaatti lammiilee nagaa keenya irratti dhukaasa banaa jiru. Qonnaan bultoonni fi namoonni 180 hanga 200 ta'an qe'ee isaanii irratti miidhaan irra ga'eera. Walumaa galatti qabeenya Itoophiyaa gara birrii biliyoona 1tti lakkaa'amurra miidhaan ga'eera. Jiraataa aanaa Midragannat Kataan obbo Faasikaa Ashaagreen raayyaan ittisa biyyaa naannicha jiraatus waraanni Sudaan magaalaa Salaam Barri jedhamtu guutummaatti to'achuun BBC'tti himaniiru. የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ኃይሉን አደራጅቶ humni waraanaa Sudaan humna isaa qindeeffatee bakka Abooter jedhamtu buufatee jira. Magaalaa Salaam Barri keessaa namoonni baqatanii amma to'annaa isaanii jala jirti. Booda irra raayyaan ittisa biyyaa seeraan hidhatee dhufus walitti hin buune. Bakka Wafar Maaliqaa jedhamtu buufatani. Jarri guyyaa guyyaan meeshaa gurguddaa dhukaasaa oolu. Raayyaan ittisa biyyaa garuu mootummaan nu ajajna jechaa hanga ammaatti homaa waan hojjetan hin qaban. Dhiyeenya raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo daangaatti sochii eegaluun isaa bal'inaan ni himama. Dhaabbatii oduu mootummaa Sudaan Sunaa eengadda ministeera biyya alaa biyyattii eeruun gabaasa dhiyeesseen Sudaan sochii daangaa ishee irratti dubbii kaasuuf Itoophiyaan taasisu akka balaaleffatu ibsuun kunis hariiroo gaarii biyyoota lamaan jidduu jiru kan faalleessudha jedhaniiru. Dhimma raayyaan ittisaa Itoophiyaa naannoo daangaa irratti sochii addaa taasisaa jira jedhu irratti bulchaan godina Gondar Lixaa obbo Dassaalany kana jedhu. Raayyaan ittisaa keenya hangammaatti tarkaanfii fudhate hin qabu. Hangammaatti hojii ittisaallee haala gochuu hin dandeenye keessa ture. Sochii mootummaan karaa nagaa fi mariin furuudhaaf jalqabe eeguun alatti sochiin biraa otoo jiraateera ta'e naannoo daangaa sana irratti wantoota uumamuun kamuu qixeessuun ni danda'ama. Torban 2 dura hoogganaa waraana olaanaa Sudaan eeruun daangaa hawaasa Itoophiyaa waliin irraa lafa ishee akka deebifattu miidiyaan Sudaan gabaasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaan gama isheen wal dhibdee uumame kana mariin hiikuu dura Sudaan lafa qabatte gadhiisuu akka qabdu ibsiteetti. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii yeroo sanitti ibsa kennaniin Sudaan gara durii isheetti yoo hin deebitu ta'e mariif gadi taa'uun akka hin danda'amne dubbatanii turani. Kan ittaanuun obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed fa'aa yoo dhukkubsatan hakiima dhuunfaa isaanii fi mana yaalaa barbaadanitti akka yaalaman manni murtii ajaja kennee akka ture abukaatoon isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa BBC'tti himaniiru. Jimaata galgala obbo Baqqalaa Garbaa waan dhukkubsataniif mana yaalaa geessuuf yoo hakiimonni gaafatan manni sirreessaa diduus himanii jiru. Waan har'aa irrattis gaafanneerra.
Hakiima dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii isaan barbaadanitti akka yaalaman manni murtii ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee manni amala sirreessaa gaafa jimaata darbe kana obbo Baqqalaan dhukkubsatanii waan laafataniif mana hakiimii dhuunfaa isaanii akka deemanii fuudhanii yookaan galgala keessa sa'aatii lamatti deemuu dandeessanii qaama olaanaatiin dhorke jedhee manni amala sirreessaa sun dhorke. Kanaaf sanbattan lamaan yaala malee turan jechuudha. Hakiimtonni isaanii dhuunfaatti yaalaa turanis erga danqaan akkasii mana amala sirreessaa kanaan kan uumamu ta'ee nuti tajaajila kennuu hin dandeenyu kana gidduutti rakkinni yoo dhufetti gaafatamummaan hin fudhannu jedhanii tajaajila kennaa turan addaan kutanii. Kanaaf sanbata kana lamaan hundi isaaniiyyuu tajaajila yaalaa malee turan jechuudha. Kanaaf laaffatanii waan jiraniif kaleessa ganama mana murtii annee yennoo barreessine manni murtii irra deebi'ee kana dura ajaja kennaa ture. Yeroo adda addaatti ajaja kennee ture hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii dhuunfaa isaaniitti akka yaalaman. Bu'uuruma kanaan isuma kana irra deebisee kana hubatee ammallee hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii isaan barbaadanitti yookaan filatanitti iddoo nageenyi isaanii fi nageenyi biyyaa eegamuu danda'utti yaala akka argatan jedhee ajaja sana kenne jechuudha kaleessa manni murtii. Akka hojiirra oolu ta'eera moo ergasii deebi'anii hin deemne hakiimonni dhuunfaa isaanii? Ergasii jechuun edaa galgala irraa qabanii achuma jiru. Mana yaalaa dhuunfaa sana geessuudhaaf yaalaa jiru. Kaleessa irraa qabanii piroosiijarii tokko tokkotti jira waan ta'eef isa raawwachiisuudhaaf achuma jiru. Fayyaan isaanii maal fakkaata isa torban darbeerra? Fayyaan isaanii ani akkuma nama tokkotti ilaala. Hakiimiitii fayyaa isaanii mirkaneessuu qaba ture. Fayyaan isaanii baay'ee akka nama dhuunfaatti akka nama ogummaa fayyaa hin qabnetti yoo ilaalu baay'ee sodaachisaadha, yaaddessaadha. Fayyaan isaanii garmalee laafanii hin jijjiisu malee ol jedhanii nama dhufu. Tarii waa'ee beellama isaanii waa'ee dhimma isaanii irratti waan ta'e haasa'amee. Beellamni gaafa 22tti beellamamee jira. Amma sanatti waan ta'u hin beeknu. Gaafa 22 garuu beellama qabu mana murtiiti. Kun kanaan osoo jiru har'a sa'a booda obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii yaaliif jecha hospitaala Xoor Haayilooch akka galfaman maatii irraa mirkaneeffadheera jedhan obbo Tuuliin. Yaalii akkamii argataa jiru kan jedhuu fi hakiimota dhuunfaa isaanii irraa qulqulleessuuf yaallee qunnamuu hin dandeenye kan jedhan obbo Tuuliin maatiin garuu achi galfamuu isaanii mirkaneessineera naan jedhan jechuun BBCtti dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaa obbo Jawaar Maammadii fi Hamzaa Daanaa fa'a ergaa lagannaa nyaataa jalqabanii guyyoonni 20 darbaniiru. Oduu gaggabaaboo isinitti hima. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo lagaa Koongoo irratti bidiruun dhidhimte yoo xiqqaate namootni 60 ta'an du'uun namootni 300 baraaramuu qondaalonni mootummaa himan. Bidiruun kun baha magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaatti osoo galgala imalarra jirtu dhagaatti bu'uun akka miidhaan irra ga'e jiraattonni himaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon lixa biyyoota Afrikaa keessatti loltoonni bobbaasan lakkoofsaan akka xiqqaatuuf ammatti hin karoorsine jedhan. Loltootni Faransaay 5,000 ta'an waggoota 8tiif biyyoota akka Burkina Faasoo, Chaad, Maalii, Mooritaaniyaa fi Niijer keessatti hidhattoota ISIS waraanaa turan. Isaan keessaa 55 ajjeefamaniiru. Hooggantuun